السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت دعوتوني سمافتوب بقى جرات تنجتشا وللرالي بنيزر كم نجاه يا كيسني بقى جرات تنسين جتشا قويا هذا كنا قافينا مهدو كتاي كمتي رومي إيمو لا إيجارني قافي جرو كبر لسني بفجرة فيديو كنا بلين نداو أبلاتي تشيمبودا وان جروبي إيمو تي والكبت رومي تشو جروبي وسنتاني sanii wal qabatu viidiyoo kana keessatti bal'inaan isiniif hojjedha. Banuuf awwala iimoo keessan keessa seentanii yeroo keessa seentan yoo awwala uumamee ka'ee kireet ta'ee ka'ee maqaa bichaa fi akkasuma profaayilii jiru ta'ee akkanatti isiniin baasu. Yoo kireet hin ta'in ammoo mallattoo ida'uu tana isiniif baasa jechuudha. Mallattoo ida'uu tana irra gattuqattanii aga connection keessan isin seensisutti hima eeydan jechuudha. Erga keessan seensisee jedhee waan itti galfannuuf akkasuma maqaa mata duree waan akkasii sirreessu malee keessan seensisee geessee jira waan ta'eef kallatti maan gubbatti isin baasa amma yeroo san hoosti gubbatti isin baasa maaliif abbaan ijaares waan ta'eef wiinariin isin abbicha ijaaresan jechuudha. Achiin booda ammoo mata duree isaa sirreessuuf profaayila gubbaarra tuuxanii yoo seentanii wayitanii isin seensisee jedhee haala kanaan maqama keessaniin banamee jira jechuudha. Room wiinariin kun Abusmaan Firoom akkasidha. Achiin booda mallattoo siitingii tana gattuqattan gubbaarra ergasii room neemii keessan jijjiirta yoo ka markazaa ta'e ka markazaatti naqxanii yoo akkasuma kan waan biraa ta'e kan waan biraatti naqxan. Fakkeenyaa mamee maqaa markazaa wayiitti naqnee ilaallu. Markaza Umar. Akkana jennee itti barreessinee iddoo raayitii jettu san gachuu kaafatta. Erga akkas gootanii geessitanii kan lammaffaa irratti argamu kun ammoo diksippireeshiniidha. Barreeffama isin seerota isin jala kaa'attan jechuudha. Fakkeenyaa yoo kan markazaa ta'e namni isaatii kanaa booda dhufe akkana ta'uu qaba waan akkasii sanniin jechuudha. Seerota waan sanii yoo jala kaa'ullee baattan rakkoon qabu ni dirqamaa miti. Kun ammoo adminiidha. Adminii manaajimentii amma namni adminii qabu hin jiru nama adminii as keessaan itti galchuu dandeettan jechuudha. Kunniin amma namni kennameef as keessa hin jiru. Karaa gabaabaa ammoo adminiillee akkataatti kennuu dandeettan isinitti mul'isa. Ergasii ammoo profaayilii jijjiiruu asumaan dhuftanii keessa gasseentanii filuu dandeettan. Profaayila keessan kan barbaadan irra kaa'attan jechuudha. Sadaffaarra akka jiru ammoo mimbariidha. Ma'ana malee nam tokko hin jiru jechuudha. As jalatti asirratti amma diimaa godhee fidee namni isa uume kun diimaa ta'ee dhufa achi biraan. Jala isaatitti ammoo kaawwan bubbuleen isinii fida jechuudha. Akkasuma kun kan afuraffaadha ammoo sadaffaadha jechuudha. Nama ammoo markaza kana foloo godhe garuu ka joon hin godhin jechuudha. Kun ammoo nama isin achirraa biloog gootan namni wayii dhufee amma yoo biloog gootan as keessa isinii ba'a jechuudha. Achiin irraa kaastan kan biloog gootan irraa kaastan. Achirraa kan itti aanu ammoo maayik seetiidha. Kun maayikii amma yoo isin kulli irratti qabdanii jettan achi ni cufama. Adminii fi warra mimbarsii irratti illee yoo qabdan jechuudha. Warra adminii qabuu fi mimbarsii irratti illee yoo qabdan maayikiin irra qabama jechuudha. Kan sadaffaa ammoo koomantiidha. Koomantii jechuun yeroo baay'ee ashaangulliitiin fa'aa hidhanii nama rakkisuun ni jira wanti keessatti tasaan hidhanii beekaa hidhanii jechuudha koomantii kana. Yoo koomantiin kun hidhamee jiraate koomantii kana hidhanii jiraatan jechuudha. Harka baasuu hin danda'amu, laakii godhuu hin danda'amu waan akkasii san isinirra hidha. Kan sadaffaa nama fakkeenyaa yeroo garii yeroo markazni fa'aa xiqqaa ta'ee warroonni kunniin fayyadaman akkasuma immoo namni tokko joon godhu malee akka ol hin baanee fi waan kana fayyadaman kuna. Directly joon godhee join by verification jedha. Join online my admin invites jedha.
kanneen sadiin keessaa isin filatee rakaa garuu ka gubbaa santu isin takka. Kan itti aanu ammoo message type kun ammoo linkii fi pictureedha. Kana baay'een fayyadamu. Kan jala kanatti argitan ammoo sa'aatii namni itti seenee sa'aatii itti sesseenamee jedhe akkasiin ilaaluu ni dandeettan. Waan as keessa raawwatame jechuu istiriisa. Kan jala diimaan ammoo joonii isin asirraa qabdan kulli waan isin qabdan isin jala haqee akka amma ijaarre kanatti isin jala deebisa. Yeroo hedduu warri markaza ijaartan isa eeydan. Amma minbarsii tokkoo fi leevilii tokko bichaa qabna. Folorsiin zeeroodha. Diskiripshinii illee kaa'annee minbarsii ammoo as bira dhuftanii jala kana ilaaltan. Abbaa barbaadan as keessa aadiitti gootan jechuudha. Abbaa barbaadan wayii ilaaltanii aadiitti gootan. Aadillee godhuu baattan namni ofiillee dhufeense amma as birattillee seerota yookaan ammoo markaza akkanaa jettanii itti barreeffattan. Umar ibn Khattab. Kana akkasii isin galee jira. Appideet illee irraa godhuu jijjiiruu dandeettan jechuudha. Yeroo iddoo immoo of eeggannoo godha. Qubeelee yeroo barreessitan wayita gadii nama adabullee mala akkasuma profaayila yeroo jijjiirtan iman guyyaa 3 nama adabu. Saniifuu yeroo gadii adabbiilee nama tursiisuun mala waan ta'eef yeroo isa hojjettan yeroo uumtan tahee yeroo waatti sirreessitan keessattuu profaayila yeroo jijjiirtan sirriitti of eeggannoo godha. Kan asirraa hafe waa'ee jala kanaati. Akkana yoo goone amma take maayikiidha. Maayikii kana gattuu inni gubbaman na dabarsa. Achirraa tun ammoo ashaangulliitii laayikii kennuu harka baasuu waan akkasii saniitu as keessa jira jechuudha. Giifti illee namaa kennuu barbaanne giifti illee asumaan namaa kennu. Giifti illee asumaan namaa kennu namni kennuuf hin jiru garuu asumaan giifti illee namaa kennuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ruumii imoodhaa itti uumuu dandeetta. Yeroo baatan ammoo eksiisan tuyxanii yoo guutuun guututti bahuu barbaadan diimaa kana tuyxan. Osoo keessatti yoo bahuu barbaadan ammoo wanni waan isin baase. Kana gad tuyxanii gootanii kaachaan yoo tuyxan akkanuma isin baasa. Garuu dalagaa jira ofii keessan jirtan waan biraallee olii oofuu dandeettan. Kun akkanatti isiniif banamuu danda'a. Amma kareefu bannee jenne gubbaatti illee nu bahee markaza Umar ibn Khattab markaza Umar ibn Khattab jedhee akkasiin nu bahee jira. Gubbaa sanitti illee nu taa'ee jira. Haala kanaan ruumii imoodhaa hidhuus akkasuma ammoo hiikuus dandeettan jechuudha. Muutii akkana qabattanii cimbooda muutii yoo gabbuu barbaadan illee dandeettanii akkasitti gabbuu fi ol bahuullee dandeettanii jechuudha. Minbarsii kana ammoo hoostii kana jechuun teessoo tokkoffaa nam tokko irra taa'uu danda'u nama isin adminii kennitanii malee. Yoo nama tokko ammoo adminii kennuu barbaadan akkaataa adminii itti kennitan waan adminii wal qabatuu fi akkasuma adminii akkamitti akka itti kennamu karaa gabaabaa, karaa laafaa, karaa nama hin cinqine akka itti kennitan yeroo biraa isiniif qabadhee dhufe. Ammaaf ammoo nagahaan turaas jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.